Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa Angaatuu har'a sagantaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra. Hir'ina qabsoon Oromoo hanga har'aatti guuttachuu dadhabe polarization yookaan faallaa dhaabbachuu mata duree jedhuun isinii qabannee dhiyaanneerra. Kun Angaatuu miidiyaadhaa, hanga xumuratti waliin tura. Qabsoon Oromoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa waggoota 150 darbaniif irraa mulqame deebisee gonfachuuti. Qabsoo biyya isaati irratti abbaa ta'ee ofiin of bulchuuti. Qabsoo qabeenya isaati irratti akka isaa tolutti murteessuu fi dhimma itti ba'uu danda'uuti. Qabsoo afaan isaatiin dubbatee amantii, duudhaa, aadaa, safuu fi kan kana fakkaatan qabeenya isaa guddifachuuti. Kana gonfachuuf uummanni Oromoo akka uummataatti hir'ina hedduu qabaatus isaan keessaa wanti hangafni guutamuu qabu yookaan kan guutamuu malee Oromoon bakka yaade gahuu hin dandeenye waan tokko qofaadha. Innis waan faranjiin polarization jettuun kana guuttachuudha. Jecha kana faranjiin akkasitti hiikti. Division into two sharply constructing groups on sets of opinions or beliefs. Yoo gara afaan Oromootti deebifamu salphaatti akkanatti ilaalamuu danda'a. Garee yaadaa fi ilaalchan bakka lamatti adda bahanii wal faallaa dhaabbatan jechuu ta'a. Ogeeyyiin politikaa polarization yookiin wal faallaa dhaabbachuu kana bakka lamatti qoodu. Isaanis elitist polarization yookiin wal faallaa dhaabbachuu hayyoota warra barnoota qabanii fi mass polarization yookiin wal faallaa dhaabbachuu uummata bal'aa uummata barnoota hin qabne jechuudha. Polarization of elitists wal faallaa dhaabbachuun hayyootaa kun yaadan addaan qoodamuu hayyoota siyaasaa kan akka paartilee siyaasaa aangoota filannoon aangoo qabatanii fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffata. Polarization of masses yookiin wal faallaa dhaabbachuu uummata bal'aa yaadan adda qoodamuu uummanni bal'aan kan bakka bu'oota ofii filachuuf mirga qaban yookaan uummata guutuu garee biraa wajjin yaada addaa qaban kan hammatu jechuudha. Waggoota 70 ol darban irraa kaasee Oromoonni beekumsa argatanii ija banatan dabaa fi cunqursaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture hubatan dhuunfaanis ta'ee gareedhaan ka'anii warra Oromoo irratti daba raawwachaa turaniin faallaa dhaabbachuun qabsaa'anii wareegama qaalii baasaa turaniiru. Kun otoo walirraa hin citin dhalootarraa dhalootatti darbaati warra baratanii ija banatanii daba kana arguu danda'aniin qabsoon adeemsifamaa dhaloota ammaa kana harka ga'ee jira. Dhaloonni kunis faallaa warra Oromoo cunqursaa jala tursiisuuf halkanii guyyaa hojjetanii dhaabbatanii har'as wareegama lubbuu baasaa jiru. Qaroowwan Oromoo faallaa diinaa dhaabbatanii falmaa wareegama qaalii gaafatu adeemsisaa jiran kun lakkoofsan dabalaa dhufanilleen hanga uummanni bal'aan dammaqee faallaa diina isaa dhaabbatee qabsootti hin galinitti qabsoon kun galii isaa gahuun akka rakkisaa ta'u har'arra dhaabbannee hubachuun waan nama dhibu fakkaatu. Harki guddaan uummata Oromoo har'ayyuu barnoota waan hin argatiniif daba irratti hojjetamaa jiru hubatee faallaa jara daba irratti hojjetanii kana dhaabbatee falmachuuf sarkaan beekumsa irra jiranii hin eeyyamneefi. Kana jechuun uummanni bal'aan Oromoo garee isaan gabrooffate adda baafatanii polarize ta'uuf yookiin faallaa sana dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu warri Oromoo gabroonfatan Oromoo polarized hin ta'in yookiin faallaa isaanii dhaabbachuu hin beekne yookaan hin barin kana qabatanii Oromoota dammaqanii qabsoo abbaa biyyummaa isaanii adeemsisaa jiran irratti bobbaasanii ittiin cabsaa jiru. Lafee arbaa lafeedhuma arbaatiin cabsan kan jedha sana ta'e jechuudha. Karaa biraa haala uummattoonni ollaa keenyaa polarizationii kana yookiin yaada faallaa diinaa qabaachuu keessa jiran yoo ilaalle hedduu addaan fagoo jirra jechuudha. Fakkeenyaaf karaa kanaa uummanni Tigraay sadarkaa tokkoffaa irratti argama jechuudha. Uummanni Tigraay uummata xiqqaa biyya sana keessatti parsantii 6 hin caalle yoo ta'u, weerara mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa wal ta'uun humna waraanaa lafarraa qaban hunda itti bobbaasanii mootummaan Sumaalee humna hanga tokko erguun humnoonni naannoo Amaaraa, humni addaa, humni poolisii, faanoonii fi milishaan Amaaraa hundi itti bobba'ee humnoonni naannoo Affaar kan kallattiin qooda keessaa fudhatee fi humnoonni Oromiyaa, Sumaalee fi kan biraatilleen itti duudanii qooda keessaa fudhatan hunda fuuldura dhaabbatee lolee injifatee ture. Teknooloojii ammayyaa fi hayyoonni teknooloojii kana hojiirra oolchan biyyoota akka Arab Emirates, Turkii, Chaayinaa, Iraanii fi humnoonni biraatillee qooda keessaa fudhachaa turan injifachuun isaanii raajii hojjechuu waan danda'aniif otoo hin ta'in durumaanuu polarized ta'anii yookiin faallaa diinota isaanii dhaabbatanii
akka nama tokkotti diinota isaanii ofirraa qolachuuf qophaa'ina sammuu fi murannoo isa dhumaa waan qabaniif akka ta'e beekuuf raagduu ta'uu nama barbaachisu. Akkuma lafarratti hubannetti jaarsaa jaartii dargaggeessaa fi shamarran dhiiraa dubartii otoo hin jedhin waan akka nam tokkeetti ka'anii falmatanii fi gantoonni fi abbootiin garaa qubaan lakkaawwaman hin jiran jechuu miti. Uummanni sun waan injifatame itti fakkaatee alagaaf ergamuuf dhaqanillee otoo hin turin ummaticha akka qoreetti of keessaa baasee warra ergetti deebisee jira. Raajii kana kan hojjechuu danda'an beekaaf wallaalaaf hayyuuf ummata bal'aa dhiiraa dubartii jaarsaa jaartii otoo hin jedhin hundumtuu garaagarummaa isaanii fi diina isaanii jidduu jiru haala walqixxeen waan hubatanii fi tokko ta'anii murannoon waan falmanii fi ummata Amaaraa yoo fudhanne polarization yookiin faallaa dhaabbachuu Amaarri qabu kan akka ummata Tigraay guutuu kan hunda hammatee fi dhuga qabeessa kan ta'e miti. Ummanni kun biyya sana keessatti ummata illiitis yookiin namoota baratan hedduu qabu kan lagaa fi amantiin wal qoodee tokkummaa keessoo hin qabnedha. Illiitiin yookiin warri baratan yaadni biyya sana irratti qaban yaada waggoota 150 darbaniif ummattoota biyyattii cunqursanii qabeenya isaanii saamanii aadaa fi afaan isaanii balleessanii kan isaaniitiin bakka buufatanii bulchuu irratti hundaa'e waan ta'eef polarization yookiin kan isaan faallaa dhaabbachuu fi dhabamsiisuu fedhan ummattoota cunqurfamoo biyya sana keessa jiran hunda ta'uusaa waan hojjechaa turanii fi amma itti jiran hunda laaluun hubachuun ni danda'ama. Duraanis yaadni isaanii kan beekamu ta'us har'a garuu kan ifa ba'ee miidiyaa irrattis waltajjii adda addaa irrattis mul'achaa jiru polarization yookiin faallaa dhaabbachuun isaanii sodaa jibba suukaneessaa fi tuffii jibbarraa madde kan isaan saboota cunqurfamoo biyya sanii keessattuu saba Oromoo fi saba Tigree irratti qaban kan hanga balleessutti deemu akka ta'e ibsachaa jiru. Saboonni biraatis hojiirra oolfachuuf kan humna gahaa itti hin qabne ta'anis polarization yookiin faallaa dhaabbachuu mataa isaanii kan qaban hin jiran jechuu miti. Garuu asitti kaafnee ibsuuf barbaachisaa waan hin ta'iniif irra dabarra. Kana erga laallee booda Tigree ajjeesuun agarru. Tigree lafa isaatii fuulduratti wareegamu malee Tigree lafa Tigraay kutee diinni uummata irra jiru irraa duguugee lafa isaa akka fudhatu qarqaaru hin arginu. Amaara aangoo isaati irratti yoo ta'e malee diina biraa wajjin dhaabbatee Amaara ajjeesu yookiin ajjeesisu hin arginu. Amaara lafa saba biraa qabachuuf ajjeesee du'u malee Amaara alagaan ummata Amaaraa irraa duguugee lafa isaa akka fudhatu qarqaaru hin argine hin jirusi. Ummattoonni biraatis yaaduma akkanaa qabu. Kuni seeruma uumamaan ilma namaa qofaaf otoo hin ta'in lubbu qabeeyyii hundaafuu kennamedha. Horiin madaqoon yookiin keessummaan yoo itti makame ni lolaani of bira ari'a. Bineensi bosonaatis daangaa inni keessa jiraatu bineensi biraa akka hin seenne ni tiksa. Humna qabuun lolee ari'ata. Oromoon waan seera kana ala uumame fakkaata. Daangaa isaa tikfachuun hafee obboleessa isaa kan mirga uummata isaatii qabsaa'u ajjeesuu fi diina ajjeesisuu bira darbee lafa Oromoo karaa hundaan uummattoonni ollaa isaa meeshan itti duulanii Oromoo irraa buqqisuun akka qabatanii irra qubatan kan qarqaaraa jiran Oromoota negatively polarized yookiin fuggisoo dhaabbatan akka ta'an ni beekama. Kun waan bara Minilik irraa jalqabee Oromoo keessatti deemaa ture yaa ta'uyyuu malee inni waggaa 30 as ta'aa jiru garuu sirumayyuu waan faallaa seera uumamaa ta'eef uummata addunyaatu rakkisaa jira. Jarri akka kana hojjechaa jiran kunis akkuma salphaatti gantoota yookiin warra garaaf jilbeeffatan qofa otoo hin ta'in warra negatively polarized yookiin fuggisoo uumamaa dhaabbatan akka ta'an beekutu nurra jira. Uummanni Oromoo bal'aanis waan kana falmachuu dhiisee taa'etoo akka diraamaatti daawwachaa jiru yookiin ajaja isaanii fudhatee faallaa dantaa ofii dhaabbatu kun gantuu ta'ee yookaan sodaatee otoo hin ta'in waan deemaa jiru kana hubatee polarized ta'ee yookiin faallaa diinaa dhaabbachuu beekumsa gahaa waan hin qabneefi. Qabsoon Oromootis uummata bal'aa diinaan afanfaajee jiru kana hanga dammaqsee ijaaree qabsootti hin hirmaachifnetti yeroo gabaabaa keessatti galii barbaadamu gahuun ni ulfaata. Akkamitti keessaa baana? Warri dammaqanii polarized ta'anii yookiin faallaa diinaa dhaabbachuun qabsoo adeemsisaa jiranii fi rogeeyyiin uummata dammaqsaa jiran uummata dammaqiinsa dhabuun akkuma hoolaa qalmaa qophaa'aa jiru balaa hamaa bara Minilikii as seenessa keessatti hin arginirra ga'uuf deemu kana jalaa baraaruuf yeroo gabaabaa keessatti dammaqiinsa barbaachisaa horachuun polarized ta'anii akka dhaabbachuu danda'an halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabu. Akkuma seenan qabsoo uummattoota biyyoota hedduu eeruu fi uummata ollaa keenya uummata Tigraay irraa baruu dandeenyutti
ummanni tokko cunqursaa jalaa ba'ee mirga isaa gonfachuuf guutummaatti ka'ee yoo falmate akka milkaa'uu danda'u nu agarsiisa. Kanaafuu qabsaa'onni Oromoo hundi rogeeyyiin siyaasaa Oromootii fi Oromoon barnoota argatee ija banate rakkoo ummata kanaa hubate hundi ummata albeen alagaa otoo mormarra jiru ciisee akka hoolaa amma qalamutti eeggachaa jiru kana kakaasanii polarize gochuun faallaa diina isaa akka dhaabbatee albee mormarra ga'e kana akka ofirraa buusu taasisuun dirqama hunda keenyaa akka ta'e beekuun halkanii guyyaa hojjetuun nurraa eegama. Xumurree fayyaa nagaan dhabinaa.